galatooma hellattuu hawaasni Oromoo hedduu isinitti bohaaree isinit gammadee waan isin dalagaa jirtan hedduu itti gammadaa jiranii insha Allahu gaa itti fuftanii mire amma barni tuttuine malee yoom keessaa useenne inti bahara jechuu dandeessa bahara ana xiqqaadha jechuun bakka jechuu keessan waa guddoo qabnaaf jettanii hawaasa Oromootiif waan dhumiin qabna afaan barbaachisaa ta'ettis dalaguu dandeenya jechuudha afaanuma barbaachisaa ta'etu artisti Ramadaanii fi artisti Faisal direktara Brille Show akkasumattuu barreessaa Brille Show ta'u bahara qabna jettan wanni nuti qabnu ammallee hulii hin dhumne hulii hawaasa keenyaa waa hedduu hojjannaa jettanii mire akkasumattuu wanni itti beekamtu Ramadaan Raastaan wanni inni beekamuun sirboota hoo ni dhiiste Ramadaan sirbi bar waan katabamee taa'u tokko bas sirbi yerumaa xiqqashoo eeggadhaa malee nama maalummaa kan beene naaraabsii silaanaan jedhanii nama amma meeshaa ammayyaa tana biraa qabu hedduu jira garuu wallee fi jedalloolee biraan harkanne bashbash garuu waan silaa meeshaa dhawantana bashbash qaba garuu maali walalooleen qabu walaloo silaa naaraabsi jaayina ergan nin ergaaf an walleen dhaabne amma harkalinaa fi guyyaallee ittiin fufaa jira amma fakkeenyaaf obbo Ali Birraa keenyaaf doktara keenya kanaaf walaloo takka ta'utti dhaabbattoota kaan godheef namoonni dhodhabee jechuun gaafa Oromoon hirriba jirtu hirriba dammeessuuf jecha hedduu baay'ee rakkatee hedduu baay'ee cinqatee tumameellee hanga miidhaan isa dhaalmeellee dhorkisu jechuudha dhala dhorkisu akkatti ilmaan saba Oromootiif jecha hidhamee tumame isaafilleen walaloo takka baase yoo rabbi jee asirrattillee isinitti qashoo tuttuquu ni dandeenya fakkaata. Galatoome Ramadaan keenya hedduu waan bareedaadha. Artisti Ali Birraa nama bu'aa bahii hedduu keessa dabree as gahee nulinuu beeyna arraa artistii qofaa miti ni doktoriitiidha arraa kitaaba doktoriitii qaba waan kana ta'eefu inshallah gaafaaruu isaa nuti mi hawaasni Oromoolee itti gammadanii akka irra nu buustu numa barbaanna nutillee. Yaa abbaa guddattee hafuura baafadhu caayaa ilmaan keetii gaaddisa qubadhu joollummaan jalqabdee hamma guddinaatti dararamtee hedduu nu guddisuuf nuti rooba aduu keessaa qabbanaa qilleensa san hunda nuuf jecha rakkatte kaleessa qubadhu mee arra nu hundi guddanneef barreeti jirra nuuf eebisi abbaa nuti si ni boonna hin yaaddawin mulii si moggaa dhaabbannaa hin yaaddawin mulii si moggaa dhaabbannaa hin yaaddawin mulii si bira dhaabbannaa. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هدو ولا لون تيساف بس هدو بردي هدو لأنه كم بتشيسته أكسمتو قا دعوتو تخنيا وبلين خنيا خبري لي شو جلت أركم المرافو نيجم بتشيسته جنة أبدنا أما خراب بلس خنيا فيصل أسديبنا فيصل أما وان دلو جرتني يوخان هجي الرجرتني نيك أبدني أماف والله هجيني رجل رجودولا فردورا بلو أكبهاراتي تنو كم جماك أمانو تنا يسيني ها akkasi waan Oromoo abdachiisaa waan Oromoo gammachiisaa waan qaraatii kannaafi sanirratti hojjenna inshallah fuula duraaf bal'inaan isin jaa jechuun nuti nama keenya barsiisuudhaaf waan beeynuuf irraayis barachuudhaaf kan barnoota nu kennuuf irraa barachuudhaaf qophiidha Brille Show akkasiin isin jaa. ما شاء الله قالتوما وبلسخية هدو نا قالتومي أكسمتو رمضان اللي إن شاء الله هو بلسخية عرتي ببلسا جولو مرة خاصة إلى ما جرا خنو ما فوي نلين يادا تمرها خنو تجرنا إسافي سيرة خنين يادا كنلو أمة أورمو لا خبيجة خيسات في وري بيجي على جرتن شفتينو خبيجة الفادا ديجر سما خيسن مجنا لابدا واي دغوغره تيكو تكاسيو اغرتن وني مسريسا ما نمني تكو خدلغو في خطاوس وهي اركب بدي اركا خدلغو لين بدي سنو فتنا غر خطاوت واركاتي اكسر ريسنو فانسن اك خبجا في الفنان دام سخنا نو جينا هيرتن سنغافنا namni fiidhaa fuulee fiiti akkana namni tokko daawwitiin fiilaalutti jechuudha. Tanumaatii galatooma Brille Show
Subscribe godhaa. Nutillee nu guddisaa. Namni sabni fi tokko if guddisaa. Nu guddisaa. Akkasitti qabamu wal guddisuudha. Sabaaf. Maashaallah. Galatooma artistii Albatarraastaa fi obboleessa keenya Faisal hedduu isin galatoonfanna. Waan bareedaa gootan akkuma obboleen keenya warra Birillee Show irratti hirmaattoota Birillee Show yaada artistoonni isinii kanneen argitan yoo dogongorri tokko jiraate akka inshaallahu barreessitanii fi beeksistanii hubachiistan waan akkanaa irraa if gorsaa jechuudhaan waan akkanaa sirreessaa waan akkanaa bareechaa yaada keessan eegaa jiran. Obboleen keenya inshaallahu warra nagaan wal argu Rabbi nu haa godhu galatooma guyyaa gaarii.